Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota fayyika qaalii ana Dr. Meesar Supplementary kenani qaaliin gaa kono arras walitti deebinee jirra. Kabajamtoota hordoftoota fayyika qaalii inna akkam nagiyaa fayya qabdanii anis nagiyaa fayyaan qaba. Rabbiin gizee hundaa warra wal qunnamu warra walitti deebu rabbiin haa godhu isin jecha. Kanaaf gaa arra dawaa ajaa'ibaa tokkoon isin qabadee dhiyaadhe. Suni maal jechuun keessan hin oolu. Inna dhibee sadirraa hin qabadee isin dhiyaadhe. Tokkoffaan namni ilkeen akkaan dhukkubbuun isa dararate taakka. Dhukkubbii ilkeetiif dawaa taakka. Inni lammaffaa namni garaan isaa isa bokoku. Takkaa'uu bokoka garaa takkaa fedhii nyaataa kan dhabe takkaa nyaanni karraa dalaguuti. Sani kan dawaa isaa kanaa suni inni sadaffaa namni laagaan isaa isa dhukkubte. Hancufa liqimsuu, bishaan liqimsuu dadhabe takkaa'uu toosliin isa dararaa jiru. Laagaa infekshinii laagaa wajji wal qabatu jara sadeen kana. Tokkoffaa dhukkubbii ilkee, lammaffaa nyaanni sirraa bilchachuu dhabuu, bokoknis baay'achuu, fedhii nyaataa dhabuu. Sadaffaan ammoo akkasuma laagaan nama dhukkubuu. Jara kana sadeen namni ilkeen akkaan dhukkubuun isa dararate maal goota? Qurunful firii takka firii sadi fuudhi. Qurunful firii sadi firii isaa fuudhi hurreessi. Qullubbii firii takka itti dabalii waliin hurreessi soogidda itti dabalii akkasuma loomii gimaash simurii itti cunfii loomiidhaan walijjiisi. Qurunful qullubbii loomii bishaan loomiitti walijjiisi jechuudha irra cunfii. Achii booda ilkee isa dhukkubdirra kaaye qax sirraa dhaaba jechuudha. Itti fayyadamii obboleessa fi obboleettiitii namni ilkeen akka dhukkubuu hin darare. Inni lammaffaa nyaanni yoo sirraa dalaguutite. Qurunful giraama 2 fuudhi bishaan kubbaayee tokko wajji walitti danfisi. Kubbaayee tokkichaa qurunfulii wajji walitti danfisiisin jalaa miiri bishaan kubbaayee san dhugi. Kana nyaata booda eega nyaata nyaattee booda akkasii dhugi. Faxara irrattis eegee faxara nyaattee booda dhugi. Saajaa irrattis eegee saajaa laaqana nyaattee booda dhugi. Galgala hiraata irratti nyaadhu dhugi. Haayyoolii bokoo garaa marree wanti qaxxe. Inni sadaffaa namni laagaan isa dhukkubuun dararte qurunful bishaanitti oowwisi. Bishaan qurunful keessatti oowwisan buhaawaa isaa akka afaan sin gubnetti afaanitti fudhadhu kar godhi laagaa tan tekkisitti ol qabi qax sirraa godha jechuudha. Kanaaf ana Dr. Meesar Supplementary kenani qaaliidhaa galatoomaa isiniin jaalladha. Hawaasa kiyya qaalii hin banne isiniif hin jira. Galatoomaa isiniin jaalladha.